Garaa keessa yeroo hunda dhukkubadhee mana meetirra deemee guyyaa sooma qabaa faasikaa kuma sadii kaffaleen dhoggaarra naan jedhu inqulaalichi sin qabda naan jedhanii deebii naan jedhaa kiniini dhoggaarraa naan kennanii sassama ta'e liqimsee homaa na dhiisuu dide. Duraanis kana biraa deemen tureedha. Arafti dirasiin deemee ture dhoggaarra jedhu qoricha si nyaachise naan jedhu warra qaallutu sin deemu. Maatiin kee waan warra qaallu turanii achi waaqeffatu. achi waaqeffatu maatiin hin dalagde. Ati kan dalagdi? Hin dalagde. Uftee daladdu asitti waame. Afayyani dhuguma. Afayyani? Ee maqaan isaanii? Dasee Dasheenyu? dasee alula. Afayyanii je? Afurri maanguddoo kanarra jiru maqaa Yesuusin ammaa cabu. Saatii kana humna dhiiga Kiristoos Yesuusin adda sirraa hin dhufu. Itti dhufu dhugaa baatee jiru. Isii hundaa achi deemu isaanii amma erga nama nadheessa achi dhiisitoo si seexana sitti taphataa achi dhiisi as deebii kiristinnaa si kaasna naan jedhan. Guyyaa faasikaa sana ammoo isaanii kiristinnaa wayii kaasanii turan gumaata kaasanii diiman ture achis hin turre achi yoo nan deemee dhaqu achumatti na dhukkubeera. Jara biratti? Jara biratti na dhukkubeera halkan bakka sirumaa of hin beeku natti ulfaataa natti ol rakkataa hafuura naan kennu yeroo nan kadhadhe sirumaa na gochisa malee hin kadhadhu. Manaa fi miina jecha asittis birrii 900 kaffalaa jedhanii bilookosii lama fudhadhe. Sukuma sadii malee? Bilookosii yoo na fudhadhu isaan tokkichi kan durarraa fudhatamuu didee jedhanii ol barreessinaaf jedhanii dudubbatan. Waaqayyo soman qabataa najjeessuun na jiraachiftus somatti of kennee re'ee tan bo'ee hundumtuu nagataniiru obboleechi kiyya tokko bichaan na faana deemee mucaan tokkotiin jira wajjin deemnee isaanii nagatanii deeman dhiiga na waraaban duraan dhiiga hin qabdu naan jedhanii achumaan dhiiga waraabbatanii fudhatanii silaa dhiiga hin qabdu jedhanii dhiiga kootutu waraabbachaa jiru yaa waaqayyo maaluma na goota taa'ee booyaan. Ilaala hin qabdeen waraabbatu. Nama itti maxxun qabu. Aara kiyya jedhee garaatti himachuudhaaf waan hunda keessa waan darbeefu itti himachuu hin danda'u. Abbaa kiyyattis himachuu hin danda'u. Waaqayyo sumatti himne madheedheen booda. Namni tokko hundumtuu nagatanii obboleecha kiyya tokkicha bichaan afaan erganii afaan as hin deemne maroona nachoo seenu humtuu nagatee na biraa deemu. Sumatti of kenneera najjeesanii nadhiisanis sumatti of kenneera jedhetan boo'ee algaarra ciisatan boo'ee waaqayyo immoo numa na qaqqabe. Kuma sadeessan kaffaleetu man ba'e. Oman taane boo'ee tanan chaartii dhaqe amma marfee harkatti guyyaa sadii baadhee tanan chaartii dhaqe achitti naa kadhannaanis amma dhugumanii bakka sirumaa amma dhiisitan of ajjeesan jedhe amma achi chaartii dhaqee kibee namni itti maxxun qabu haadhaan qaba itti himadhu ofan ajjeesa jedheen qorxii waradhee ofis hin ajjeesne waaqayyo immoo dabarseetu mana dhaabe amma achi deebi'ee manaa fi sanis dhaqee waan achi deebuu hundumaayyuu fayyama. Ada nyaasameetuma dhugu malee hayyeera gabaa keessa hojjedha kaasumaanii namni na gargaaru sin jiru gabaa keessa hojjedha akkanumatti gabuma keessa waan natti mana yaalaa sanii beekaa qoricha kenne mala oduma gabaa keessa taa'ee naannoo lafti naan marraan gale namni na argu sin jiru yesuus akamte na dhaqqabin jedhe galee na ciise guyyaa sadii mulluu binaan odunyaatina qoricha isa fudhachaa garaa duwwaa. Waaqayyo immoo dabarseetu mana jiraachisee asii dhumnaan immoo waaqayyo alfaatu dabarseetu mana dhaabe. Amma fayyee. Fayyeera. Nagaan kee bilis. Bilisa. Keessa nama fayyisu waaqayyo galata. Maatiin keessa qabanne. Nam tokko. Namtuu nama nana bichaadha isaan keessaa nama nate isaayyuu na dhukkubee waan wallaalee manna kimita kana namni qaballi tokko namni achumaan. Abbaa ya kana walitti dhumnaan inni mana akimii geechee dadhabnaan amanadhu naan jedhu oona namanadhu mana akimiitti naa barreessanitu mafaan oduun jiru oobeen xeetaati malee fayyitu amanadhu naan jedhe tofisaati dide innis hin dide inni deennaan ani oona namanadhu erga nama waggaa 7 guuteera garuu jidduudhaan immoo hin taatu jedhanii lola natti kaasee mucaa kiristinnaa kaafate. Achumaan didee mootti deebi'ee nama somaa naa ta'uu dinna. Yesuus malee hin ta'u. Yesuus malee hin ta'u inni itti man didee deebi'ee baqaan inni sinaaffaa guddaa qaba waan ta'eef akkasuma waldaan laxxoo dunaan jedhu lolumaan oduun deddeebi'u. Amma fayyaa gadi jidduudhaan immoo gaafa lolli ka'e kunii mana qophi deebi'e.
harkatti qaba nagaan siifatudha. Bilisa baay'eedha. Maatii kee du'a jalaa baanidha. Maqaa Yesuusiin maatii kee guutummaa qabadhu kootti dhugaa ba'i. Boojuun harka kee hagan dhaqi galateeffadhaaf waaqa.